Egaa ammas radeebuudhaan hordoftoota amantaa musliimaa maraan baga ayyaana sooma hiikaa bara kanaatiin isiniin geessiniin jecha egaa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkis ayyaana kana isin wajjin kabajuudhaaf as stuudiyoo keessatti kallattiidhaan gara keessan tamsaasaa jira. Sagantaawwan garaa garaati kan isin biraan gahaa jirru. Riiportoroonni keenya kan godinaalee irra jiranis ayyaana kana iddoo garaa garaa irraa waraabanii isin biraan gahaa jirani. Ammas radeebuudhaan baga isin geessiniin jenna. Egaa amma immoo stuudiyoo keessatti keessummaa qabna. Jawaar Muhammad baga nagaan dhufte. Baga nagaan eedan. Baga itti gahe. Agolin gay. Egaa ati agammaan nuti stuudiyoo keessa turre atalaa dhufteen beeku. Nu asiin baane agamma ayyaanni akkam? Ayyaanni hedduu bareeda. Soomana akkamitti dabarsite illee? Soomana manuma dabarsine. Ani heddullee hin deddeemu yeroo bokaanu. Ittiin goggaa jaha heddullee hin deddeemne garuu akka baranaa hedduu manatti ni dhabne. Mana turuun immoo soomuudhaaf hedduu gaarii ture manuma turre yeroo baay'eessa bareeda ture. Gaaf durii kami dabarsita dhumuu gaafii arsii kana keessa gaaf turte. Bakka isin dhaqxe sanirraa gara gammoojjiitti guddadhe beektaan. Asakoo gadicha jechuudha. Asakoo miti gara gololchaa fi gara machaaratti. Achitti wanni an yaadadhu gaafa ji'a soomaa sana yaadadha iidallee ni yaadadha. Ji'a soomaa keessa guyyaan akka halkaniiti guyyaa namni mul'atu jiru namni. Halkan immoo akka guyyaati. Kanuma ifaan elektirika baay'een jira namni maashoo isaatis faaruu isaatis ala kaa'ee hedduu ifaa namni wal keessa deemee walirraa nyaata wal ziyaaraa wal gaafata gaafa iidaa immoo adda gaafa iidaa iiddi boruu fi iftaan gaafa ta'uu deemtu yoo waa qabaatte gabaa gabanaa shakkaltee qoloo wayii ofitti bitta yoo hin qabaanne immoo ganama qabdu laga dhayitee dhagaadhaan walis sirri riidee addeeffatta firritti qophooftaa ganama subii taatee uffatta booda ganama eega salaatame booda warri ijoollee taane suuqii irra deemnee gandarra deemnee haqaliida jenna. Haqaliidaa jechuun amma akka ta'e amma nu hubadde haqaliidaa jechuudha. Nu gaafsan haqaliid jenneen haqaliiditti yaamu turre achi yookiin karameellaa sii kennanii yookiin callaa kana sirra facaasanii callaa kana guurrattee sa'aa booda immoo mana galtee san lakkaattee haga guurratte san ittiin of jajja jechuun manatti galtee. Meeqa guurrattee beektamee ati kan yaadattu guddaa? Hanga guurradhee anumarraa saama. Hambeeta ijoollee dubartootaati guddadde warri keenya ijoollee hedduun isaanii ijoollee dubartootaati. Waan an guurradhee illee isaanuma akka malee narraa guurratte. Egaa iddoo akkasii dabarsaa ta'a turte jechuudha. Mee egaa yeroo biyya alaa turte hoo akkam ture? Yeroo biyya alaa baay'ee yeroon hiree ayyaana baay'een qabaanneen ture ani. Keessattuu yeroo kaan mana barnootaati kan jirru. San booda xaaxaa qabsoo kana keessan ture. Garuu namoonni keessattuu yeroo waggoota afran walirra turre sani namoonni ayyoonni waan iidaa mana ofitti qopheessan guutumatti biiroo kiyya fidan turan. Guutumatti akkuma jirutti sooma keessallee shorbaa hunda sin fidanii soomni gaafa ba'ellee immoo fidanii dargaggeessi keessattuu ka jaartii waa manaa bilcheessituuf hin qabne hundi biiroo kiyya dhufa ture. Akkasitti waliin aftiraa turre gaafa Singaappoore Maleeyyaan dhaqan ture. Maleeyyaan biyya muslimootaati. Aadaa Oromoo fakkaata akka Oromoo kanatti aadaan bulanii yeroo iidaa hunda achuma kiiloomeetiruma wanni deegama 40 baaburaan deemte hin ceeta hangaruu magaalaa Malakaa jedhan takka ceetiin achi taa'aa yookiin immoo Kuala Lumpuriin dhaqan ture yeroo Singaappoor ture isaa wajjin hedduu faasileet ta'an turan nama gurraacha ta'ee nama muslima ta'ee nama wanni kana hedduu faasileet waan ta'aniif hedduu na jaalatan turan isaan biratti dabarsa ture Ameerikaa eegan dhufe immoo namni keenya hin jira nama keenya wajjin baay'ee kan hin dabarse. Ayyaana. Egaa bullis jira. Baay'ee galatoomisin jenna manarraa egaa nuti tuuta OMN wajjin kabajattee as dhufu keetiif baay'ee galatoomii ammas radeebuudhaan bagatteessi ga'ee jenna. Waliin geenye. Egaa nama kaastee anarraa bakka buna kana deemgadda gaafa qe'ee keenya dhayxe fidde. Buna gaariidha. Egaa mee wanti biraan maaliif Jawaar egaa uffannaan atarra uffatteertu kun ani uffata aadaa Arsii uffadheeran kan naannoo Shawaati kan uffatee jiru uffannaan kan kee kun kan musliimaati madawwara illee jedhanillee fakkaataa irra deebi'ee immoo alaabaa Oromoo illee argaa jirra. Faajjii alaabaa federaalaa illee jira. Maa inni mee kaasa? Kuni waan itti amanu kan calaqqisiisudha. Namni eenyummaa sabummaa isaa ka amantii isaa
kan biyya isaa osoo tokko tokkoon dhiibin odoo tokko tokkoon caalin wal fudhachiisee jiraachuu qaba yaada jedhuun qaba. Yeroo baay'ees kana irra deddeebi'ee haasa'aa. Kanaaf yaada kana warra beekutu ijoolleen akkuma waan qalbii kee arganitti moo'iin faan ijoolleen biraas hojjetanii sadinaa fidan sadiin naa dhufe guyyaa akkanaa beektaa yeroo irreechaas yeroo iidas waan hin godhuufi. Moo'ii diizaayinii hojjete kan? Moo'ii diizaayinii kana isii miti kan galgala uffate tokko isii kan ammoo ijoollee biraatti hojjete. Akkuma agartuu halluun asirratti kan agartu halluu abbaa gadaa hin agarta. Halluu faajjii adda bilisummaa Oromoo faajjii qabsoo immoo hin agarta. Asirratti immoo kan federaalaa agarta jechuudha. Istaayiliin uffannaa kan muslimootaati. Halluun keessatti calaqqeessu immoo kan oromootaati. Tun immoo as ka jirtu biyya saddaneessaa ta'uu keenya. Kana jechuun ilmi namaa namni Oromoo ta'e namni saba biraatis ta'e islaamummaa isaatti kiristaanummaa isaa qabate rabbii isaa jabeeffate eenyummaa amantii san jabeeffate osoo sunis jalaan dhiibamin eenyummaa sabummaa isaa oromummaa isaa san immoo osoo gadi lakkise sanis jabeeffate warra ollaa wajjin jiru wajjin saba wajjin jiru wajjin immoo osoo dhiibamin osoo ka biraan dhiibin wal danda'ee jiraachuu danda'a yaada jechuun raayii kana goonu maaliif biyyoonni multicultural federalism uumuu danda'an federalizimii sabdaneessaa keessatti dimokiraasiif nagayaa uumuu danda'an eenyummaaleen jiran kun akka wal danda'an yoo godhan eenyummaa maal gochuu dandeessa eenyummaa yookiin akka wal dorgomu walitti bu'u godhuu dandeessa yookiin immoo akka wal danda'u wal simatu gochuu dandeessa you can make it conflictual or compatible fakkeenyaaf amantii teetii fi sabummaa kee amantii qofa jabeessitee sabummaa gadi dhiibeettes walitti bu'an sabummaa qofa qabattee immoo amantii gadi dhiibeettes walitti bu'an biyyummaa immoo ol kaastee yookiin amantiin gadi dhiibe yookiin amantiin sabummaan gadi dhiibeettes walitti bu'an garuu maaliif wal caalchisuu qabnu oromummaan teenyas kiristaanummaan teenyas islaamummaan teenyas biyyummaan saboota wajjin jiru wajji qabnus wal danda'ee nama tokko irratti jiraachuu danda'uu danda'a namni tokko eenyummaa garaagaraa qabaachuu danda'a multiple but compatible identity nama tokko keessatti calaqqisuu danda'a kajoo saniif yeroo hedduu saniif ni amma hoggaan amantii irrattis irreecha irratti waan akkanaa calaqqisiifna. Yeroo baay'ee aadaa fi amantaa warri wal simsiisanii jiranii warri kun immoo amantaan tokko tokko aadaa gartuu wayii qabatee ka jiru hin jira. Aadaa fi amantaa akkamitti ilaaltaati? Amantiin aadaa dhiibu hin jiru. Kijibaa warra akkas jedhu. Warra amantii keessa aadaa ofii galfateet aadaa ta'e dhiibuu barbaadutu akkas odeessa malee amantiin rabbi irraa dhufteen rabbi saban qabu warra ati kiristaana taate islaama taate jiwish taate hinduu taate amantiin saban qabdu maaliif rabbi saba addan fille saba kana hunda rabbi uumee jedhaniitu irra amantii eega saba kana hunda rabbi kan uumee jiraatu taate saba keessaa filatu aadaa keessaa filatu afaan keessaa filatu hin qabu rabbi kanarratti yoo walii gallu taate amantiin aadaa tokko ofitti qabdee kaan ofirraa dhiibdu hin jirtu warra amantii san hoggan warra amantii san duuba taa'ee olaantummaa aadaa fi olaantummaa siyaasaa fi olaantummaa diinagdee fi eeysisuudhaaf eenyummaa biraa gadi dhiibuudha an akka ilaalutti anamma amantii baay'ee keessatti guddadhe warra muslimaa irraan dhaladhee warra keenya gara tokko kiristaanaa warra protestaantii wajjin hin jiraadhee kaatolikii nan beekaa amantii oromummaati gadi dhiibdu argee hin beekan amantiin hundinuu oromummaati amantii hunda keessattuu calaqqisiisuu nan danda'a inumaatu yoo oromummaa ta'e gadi qabde hanquu qabda amantii san keessatti hanquu qabda jechuudha amantii teetis eenyummaa keetis waliin simsiftee deemuu danda'uu qabda sirni barsiifni amantii ta'e gadi qabiiti sabummaa ta'e qofa ol qabi jedhu sabummaa ta'e gadi qabiiti amantii ta'e qofa ol qabi jedhu yookiin immoo amantii fi eenyummaa saba keetii gadi qabiiti baandiraa biyyaa qofa ol qabi fannis jedhu suni hira qaba jechuudha sirna cunqursaa of keessaa qaba yeroo hunda gaafa tokko gadi qabamu ka ol qabamu jira beeki gaafa sabni ol qabamu saba ol qabamu jira gaafa amantiin tokko ol qabamu amantii ol qabamu jira wal qixxummaatti yoo amannu taate uf keessatti illee amantii teenyas saba keenyas biyya teenyas wal qixxeessinee ilaaluu danda'uu qabna jechuudha. Yeroo baay'ee heera irrattis akka waliigalaattis amantaa fi mootummaan gargarii jedhanii seekularizimii ka barsiisu jechuudha. Waan akka kanaa hin jira barnooti. Kan biraa yeroo tokko tokko immoo amantaan tokko gaafa dhiibamu argitaa gurmuun amantaa wayii immoo aadaa
eenyummaa sab tokko irratti dhiibbaa yoo uumu argita. Waan akkasii akkamittiin cabsuun danda'ama? Maaliif seera kan kabachiisu mootummaadha. Mootummaan immoo amantaa keessan seenu yeroo kana maal gochuu qaba gurmuun miidhame tokko? Torban muraasa dura barreesseen ture waa'ee kana. Baay'ee yuunivarsiitiitti illee gaafa doktora ta'uu baradhu san eegaleetiin jidduun fadhisee biraa dhufe. Sekularizimii irratti barachaa ture jechuun hariiroo hawaasa mootummaa fi amantii jechuudha. Sekularizimiin hariiroo hawaasa gamsadiin rog-sadeedha jechuudha. Hawaasa, society, state and religion hariiroo sadeen kana jidduu jiru sirriitti ilaaluun barbaachisaadha. Wanti jechi amma sekularizimii jedhamu yookiin immoo dhimmi amantii fi siyaasa amantii fi mootummaa jedhu kuni lafaa ka'eetiin kan dhufe. Keessattuu Awurooppaa keessatti bara 1400 fi san dura fa'aa wanti ture amantii fi mootummaan tokko yeroo ta'an jechuun mootiin tokko aangoo irra bahuuf eebba yookiin immoo fudhatama hoggansa amantii isa barbaachisa. Hoggansi amantii illee itti gaafatamummaa irra bahuuf aangoo qabachuuf mootiidhaan muudamuu qaba. Kun wal keessa galcheet siyaasalleen akka baxanxarooftu yookiin immoo akka korraptir taatu godhe. Amantiilleen korraptir akka taatu godhe. San qofa osoo hin ta'in keessattuu biyyoota amantiin garaagaraa keessa jiran yookiin immoo amantii tokko keessatti seektiin adda addaa jiran keessatti walitti bu'iinsa guddaa fidee namni baay'ee wal fixe Awurooppaa keessatti. Kanarraa ka'aniiti tarii amantii fi siyaasaa tana xiqqoo addaan eeguu qabnaa kan yaadni jedhu dhufe. Keessattuu sochiin warraaqsa warra Faransaayii French Revolution jennuun kun 1880 keessa ta'e kun maal godhee warri amantiin gonkumaa siyaasarraa dhiibamuu qabdi warri jedhu ol bahe. Laaseet kan jennuun ka amantii irratti baay'ee dhiibbaa amantii fi siyaasaa adda baasuun akka jiru ta'e amantiin namni amantii fi akka calaqqifne dhiibbaa guddaa irratti godhan jechuudha. Baay'ee very radical secularism kan jennu. Kun immoo rakkoo amantii fi siyaasaa walitti makuusan furet dhiibbaa guddaa amantii irratti fidee jechuudha. Kanaaf yeroo ammaatitti yaadni baay'ee fudhatama qabu amantii fi siyaasaan adda bayanii garuu hedduus osoo addan fagaatiin yookiin immoo waliin diinoonfatiin hedduus immoo osoo walitti hin makamin akka itti jiraatan kan jedhudha. Qabxiilee 7 kan lafa kaa'amtu jira. Fakkeenyaaf mootummaan amantiilee hundarra fageenya walqixa amantiin 3-4 biyya tokko keessa jiraatan taate tokko ofitti dhiyeessee tokko ofirraa fageessuu osoo hin taane qabatamaanis haa ta'u se'aan reality or perception garuma kamiiniyyuu tokko ofitti dhiyeessee tokko ofirraa fageessuu osoo hin taane mallattoolee tokkotiin calaqqisiifamee kan biraatiin ofirraa kan fageessu osoo hin taane akkasumas immoo mootummaa keessattis taatee qooda biyyaa keessatti warri amantiilee kana garagaraa hordofan kun hundinuu walqixaan akka hirmaatan gochuu amantiileen hundi immoo barsiisaalee isaanii keessatti mootummaadhaaf yookiin immoo bulchiinsa siyaasaatiif beekamtii kennanii bulchiinsi siyaasaallee amantiidhaaf beekamtii haalli itti kennu bifa kanaan yoo deemanii mutual recognition kan jennuun beekamtii waloo walii kennuun irra bu'aa buusa kan jedhanii itti deemanii jiranii. Fakkeenyaaf Ameerikaan akkasii biyya Ameerikaa akkasii Afrikaa keessatti biyya akka Senegaal kun akkasii biyyoonni hedduun amma kana kan fudhataa jiran biyya keenyattis amma keessattuu bara 1975 keessattuu immoo 91 as haalli akkasii dhufaa jira. Haa ta'u ammas haala mootummaa yeroo tokko amantii keessatti galfatee ittiin lallaaqus hin jira. Waliigalatti siyaasaafis taate amantiif kan ta'u siyaasalleen amantii osoo baay'een xireeffannes osoo baay'ee ofitti hin hammannes baay'ee bobaa jalatti wal galchanii akka malee wal hin hammatinis fagatti wal dhiibanii akka xaddee qoree odoo walitti hin facaasanis wal danda'anii deemuu barbaachisa kan jedhudha. Haga wayyaa qabsoo keenya keessatti kun waan gaarii bu'uureessitoonni qabsoo kanaa wanni si ajaa'ibu rakkoo kana rakkoo uumamuu danda'u dursumaan waan hubataniif from early on probably namoota waan kana keessatti guddatan waan ta'aniif wanni isaan godhan fakkeenya waan Taaddasa Birruu fa'aa nama dheeraa irratti godhan yoo laalte diversitiin babal'inni Oromoo qe'ee fi amantiin jiru kun rakkoo nutti uumuu danda'a waan jedhaniif baay'ee conscious turan. Kanaaf maal godhan walitti dhiyeessuudhaaf
qabsoon tun amantii tokko garee tokko qofaan akka yaamamne yookiin immoo akka hin beekamne perceptionis garasitti akka hin deemne gareen hawaasa kamiyyuu immoo akka achi hin dhiibamne keessattuu yeroo sanitti mootummaan asiituun mootummaa amantii officially qabdu waan turteef saniin faallaa bifa ta'een amantiilee hunda wal qixxeessuudhaaf haalli itti hojjetamaa ture cimaa ture keessattuu hogganoonni amantii ciccimoon qabsoo kana keessa waan turaniif gara kiristaanaatiin warri akka guddina tumsaa waan turaniif gara musliimootaatiin immoo warri akka Bakrii Saphaloo Shamarra Shaaffaa kun waan jiraniif qabsoo tana jalqabummaa sheeppoo waan godhaniif rakkoo nutti hin uumne gara fuulduras bifa kanaan bilcheessaa deemuu barbaachisa. Namoonni asiin dura qabsoo ta'ee siyaasa biyyattii tana keessa turan jechuudha akkuma Itoophiyaatti namoonni siyaasa keessa turan amantaan tokko akka guddatu gochuu keessatti yookaan immoo amantaan kun akka gadi jedhu gochuu keessatti shoorri isaan qaban maal fakkaata ture? Biyya keenya qofatti osoo hin ta'in biyyoota hedduu keessatti amantii takka jaalatanii ta biraa jibbaniif miti beeyta. Instrumentaalii fayyadamu hogganoonni siyaasaa maaliif aangoorra turuudhaaf hawaasa qabachuu waan qabaniif hawaasa immoo qabatanii remember dur mootoleen hin filaman mootoleen aangoorra kataa rabbiin nu filaachi nu kaayee jaaniiti zamana kanallee deebi'u jira wanni akkasii rabbitu mootii akkan ta'uuf na uume sanyiitii jedhu asii rakkaa'u gama sa arba gama warra kaane walitti dhufaa jedhanii himataa turan jechuudha beekama maa iddoo biyya hedduu wanni akkasii ture kanaaf yoo rabbiin na shuume jettee kaaddu taate shuumamuu keessaniif ragaa barbaadda jechuudha qeesirraa yookiin immoo sheekirraa si barbaachisaa jechuudha kanaaf aangoo ofiitii jecha amantii ofitti dhiyeessan hogganoota amantii illee miti ofitti dhiyeessan hogganoota amantii hogganoota dhaabbilee amantii ofitti dhiyeessanii ofitti qabatu jechuudha. Ofitti qabataniit akka hordoftoonni amantii suni gara olola siyaasaa qofa osoo hin ta'in gara barsiisa amantiitiin illee mootiin sun mootii haqaa akka ta'e mootii rabbi shuume akka ta'e akka isaan fudhatan waan barbaadaniif amantii sana jalatti galatan kana keessatti maal ta'a keessattuu biyya amantiin garaagaraa jirtutti amantii keessattuu uummata wayyabaan hordofamtu yookiin immoo olaantummaa hamma qabdu yoo taate osii ofitti qabanii warri amantillee dhiisaare eegaan ati rabbi si shuumee ragaa kasii ba'u taate anaaf immoo asiin lafatti akka naa qoodi asiin naa wayyeessin hin dhufti jechuu siifin hoo qaba akkasanii atillee naa hooqiin dhufaa jechuu wannummaan rakkoo Awurooppaa keessatti meediivaal keessatti rakkoo Awurooppaa keessatti uumes kana maaliif hoggansi amantii ragaa bahaaf hoggana mootummaatiif hogganni mootummaa immoo warra amantii kanaaf waa kennaa jechuudha. Kanaaf mootummaa keessatti illee itti gaafatamummaan hanqataa korrapshiniin yookiin immoo musliimaan babal'ataa dhufe. Amantii keessatti illee hoggansi amantii itti gaafatamummaan isaa hordoftootaaf ta'uu dhiisetti nugusichaaf ta'uu dhufe eegalee jechuudha. Kanaaf nugusichinii fi hoggansi amantii sun haala amantii siyaasaas waliin tumsuun isaanii sun wal keessa harka galfachuun isaanii sun amantiif siyaasaas haala itti miidhaa dhufee jira. Sanirraa kan ka'e biyya keenyatti illee kan agarru kuni akka exceptionitti ilaaluu hin qabnu. Biyya keenyatti illee wanni baay'een biyya kanatti ta'e ima korrojame beeki. Wanna haga irrattis wanni oriijinaal ta'e biyya kanaa madde baay'een jiru. Bakkuma biraarraa dhufe. Bakkuma biraarraa korrojanii fidanii as laxxafan. Haga jara irraatitti illee korrojaniitu fidanii as laxxafan beeyte. Kanaaf wanni amma Haayila Sillaaseen fa'aan maaliin fa'aan amma fakkeenya Haayila Sillaaseen fa'aan jedhan asii harkisanii Solomoonii walitti hidhannee suni. Sun hundi amma Awurooppaa illee akkasitti haasaa turan. Harkisanii sanyii warra kaanii tokko walitti hidhuutu jira jechuudha. Kanaaf immoo ragaa barbaadan. Ragaa san warra amantiitu fida. Kanaaf xaxamni hoggansi amantii hoggansi siyaasaa fidu kuni amantiif siyaasaa keessatti illee kufaatii qofa osoo hin ta'in keessattuu immoo amantiilee sanii ala ta'an irratti dhiibban cunqursaan akka dhufu godhaa ture jechuudha. Sabni tokko eenyummaadhaan yoo miidhame amantaadhaan yoo miidhame jalqaba kamiif falmachuutu irra jiraata. Lachuufuu falmachuudha qaba. Qixa. Lachuufuu falmachuu qaba. Maaliif sitti fakkaate? Gaafii jabduu kaaftee beekta. Fakkeenyaa fi Oromummaa fi amantii ta'ee fudhatu taate. Oromummaa teetii yoon kabajabin masgiinni kee charchiin kee kabajamu. Kana namni beekuu danda'uudha qaba. Oromummaa ta'e kabajee immoo akkaataa ati rabbii itti kadhattu sii cunqursinaan Oromummaan teetillee hir'uu jechuudha. Holistikiidha eenyummaa jechuun holistikiidha. Wanni amma reefu siin jedhu sun akka eenyummaan kee ka amantiitis ka sabaatis kan biyyaatis heera birattis jechaanis gochaanis kabajaa walqixaa fudhatama walqixaa yoon qabaate hir'uudha jechuudha. Kanaaf dursi yaadni jedhu sun rakkoo fida. Maaliif har'aaf amantii duubatti kenne sabummaa qofaaf qabsoofne yookiin immoo har'aaf sabummaa duubatti kenne amantii qofaaf qabsoofne yoo keettu taate wal harkisa. Sanirra sirna walqixxummaa
guca hunda roga hunda qabu jaaruun maaliif hin danda'amne hin danda'ama. Ati kiristaana, ati Oromoodha, lammii Itoophiyaati. Kiristaanummaan kee sii kabajamuu qaba. Oromummaan kee sii kabajamuu qaba. Akka lammii kanaatitti immoo akka lammii biyya kanaatitti illee kabajamuu qabda. Akka Oromootti illee kabajamuu qabda. Akka kiristaana tokkotti illee walqixa kabajamuu qabda. Tokko dursitee rakkoo guddaa ka uumu yeroo sani beeyta. Tokko dursiiti kan duubatti hafu jette rakkoo waluma qixa deemuu danda'u qaba. In gabaabsinaa ergaa iidaa fi haala keessa jiru sin beeyta sabi rakkataa jira biyya addunyaati. Dhibee koronaa vaayirasii wajjin wal qabatee maatii firoottan akkasumas warra si hordofanii baga geessan jechuu barbaadde carraa kan si kennina kan biraa dhumarratti ergaa koronaa wajjin wal qabatee dabarsuu barbaaddu kanumaan goolabna. Ka duraa dubbii reefu sin kaaftanii nama keenya wanni angorsu Oromummaa seessan dagaagfachuu ka barbaaddan taate amantiif Oromummaa teessan biyyoommaa keessanillee waliin dagaagfachuun hin danda'ama. Eenyummaan isa complex matter. Kanaaf amantii teessan keessatti eenyummaa Oromummaa teessan calaqqisiisaa deemuun amantii keessaniif illee gaariidha, sabummaa keessaniif illee gaariidha. Cimsaa deemaa jechuun barbaada. Daa'imman keessan Islaamummaa irratti illee, Oromummaa irratti illee, Kiristaanummaa irratti illee, Oromummaa irratti illee, Waaqeffannaa irratti illee, Oromummaa irratti illee waliin qaraa fida. Gaafas ijoolleen waan hin beekuuf hin kana jabeeki. Manneen barnootaa biyya alaa hedduu keessa yeroo deemetti namni eenyummaa kana hundaan qaramee dhufe konfidensiidha qaba. Bakka hundatti ofitti amanamummaadha qabaata jechuudha. Yoo immoo tokko gadi qabamee tokko qofaan kan deemu taate yeroo hunda akka nama okkoluutta jalaa ta'a. Kana daa'imman keessan eenyummaa keessan hunda irrattuu cimsaa guddifadhaan jechuu ni barbaada. Gara haala yeroo irratti gaaruuf na dhugaa yeroo ammatti rakkoon koronaa guddaatu deemaa jira. Asitti hagammaan babal'annee amma booda baay'ee babal'ate jenneeti kan sodaatamu. Diinagdee irratti garuu dhiibbaan guddaan dhufaa jira. Namni keenya baay'ee rakkataa jira. Mootummaan qophaa'ina gahaa akka hin qabne kan argaa jirru keessattuu gara midhaan nyaataatiini. Kanaaf namni keenya akka wal hin daganne, namni keenya wal gargaaruu qaba. Hamma dandeetti wal bira dhaabachuu, wal iyyaafachuu qaba. Dhukkubni kun biyya keenyatti osoo hin babal'atin turuun isaa akka of dagannu rakkoo xiqqoo uumee jira. Kana booda amma kalee akka gartan lakkoofsi guddaa akka dhufaa jiru. Kana booda lakkoofsi dabalaa waan deemuu danda'uuf namni keenya har'as ayyaana isaa mana ofiitti godhatee san booda haga dandeetti addaan fagaachaatis of eeggannoo qajeelfama dhaabbilee fayyaa kan hordofaa deemudha. Keessatti qonnaan bulaan keenya yoo of eeggannoon hojjete miidhaa baay'ee irratti qabaachuu dhabuu mala koronaan. Maaliif qonnaan bulaan akka magaalatti wal keessa hin jiraatu jireenyi isaa geejjiba baay'ee sin fayyadamu wal keessa hin yaa'u. Qonnaan bulaan keenya maatii ofiititti of daangessee maatii fi oorruu ofiititti of daangessee akka duritti sanbatee walitti dhufuun yookiin immoo mooludaa fi waan adda addaatiif walitti dhufuun cidhaaf bo'aaf walitti dhufuu haga tokko hir'isee hawaasummaa kana hir'isee haguma maatiitiin walitti yoo ka jiraatu taate hojiin isaa odoo hanqatin akka hojiilee biraatitti mana taa'uun odoo hin eeggamin qonna ofiillee eeggataa qonna ofiitis eeggataa hojjetata. Maatii isaa wajjin jigiitu hafa malee hojii hojjetatu hin danda'a. Bifa kanaan yoo ka deemu taate waan gaarii taanatti fakkaata. Rakkoo diinagdee garuu hamaa dhufuu danda'a biyya kana. Rakkoon diinagdee rakkoo fayyaa caalaa kan yaaddessaa deemuun amma rakkoo diinagdeeti. Rakkoo diinagdee kanaaf sirriitti of qopheessuun barbaachisaa natti fakkaata. Raayyaa afaan dhiisanii. Hajjee yaadattee turte mire. Deemuu qofaare aduun daaraa na gootee hin dhufe. Soomani miilanarree akka gaarii soomte. Soomallee akka gaarii soomnee uummata keenyaan bagatti isin ga'e. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Bara dhufu immoo kanarra wayyaa. Gama hundaanuu dhukkuba kanarra isa aanne siyaasaa xiqqoo bacancaartee hamilee uummata keenyaa buufte tanas kanarratti deebifnee ayyaana kanarra wayyaa akka waliin dabarsinu abdiin qabaa. Bagatti isin ga'e ayyaana gammachuu ayyaana milkii isiniif haa ta'u. Wal keessa osoo yaa'in mana keessan taa'aa madhaamaatii keessan wajjin ayyaaneffadhaa rabbi keessan kadhadhaa of qofaaf osoo hin ta'in Oromoo teenya tanaaf illee rabbi keessan kadhadhaan jedhanii galatooma. Iduu waarak. Daawwattoota keenya kan daawwataa jirtan qophii addaa ayyaana Iid al-Fixrii kan bara hijiraa waggaa 1441 karaa OMN simbira gahaatii jirudha. Kan amma yoona hordofaa turtan turtii
Haji Jawar Mohammed. Ustaz Jawar wajjin gochaa turreedha sponsor sagantaa kana daldala waliigalaa Kamaal Bajigaa fi maatii isaa keessumaa bishaan faamedduu galateeffannaa. Caa qophii ittaanu ayyaana keenya tokko lama jennee sagantaawwan keenya amma siin geenne jirra. Egaa qophii ittaanu ka doonii multimedia doonii dhaabbata promotionii doonii qopheesseedha isa daawwanneeti walitti deebinaa isallee asumaan gaggeessine. Ayyaana gaarii Eid Mubarak isiniin jenna hundumtu keessanii mana keessan teessanii kan hordofaa jirtan amma sirra deebuudhaan Eid Mubarak ayyaanni kun kan jaalalaa kan guddinaa kan ittiin waliin taataniitiin dhukkuba kanarraa illee uf eeggachaa kan dabarsan isin haa ta'u.